Anaa fi mucayyoon Maariyaam jedhan tokko aga sa'a 8 irratti online irratti argamuun keenya beekameera. Kunillee kan ta'ee fi sababni isaa barbaacha kunturroorraa kan ka'e online irraa gadi taa'uu dinnee aga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irratti argamuun keenya beeksiseera. Kanaafuu jarreen kunturroo qabdanii hundi keessatti hatattamaan otoo lubbuun keenya waan ga'iin akka daftanii nuti barbaadaniif beeksisni darbeera. Oduu dabalataa har'a muttee waan raffisuu diddeef haga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irra ta'a. Oduu dabalataa har'a muttee waan raffisuu diddeef haga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irra taa'uun kiyya beekameera. Anaa fi mucayyoon Maariyaam jedhan tokko aga sa'a 8 irratti online irratti argamuun keenya beekameera. Kunillee kan ta'ee fi sababni isaa barbaacha kunturroorraa kan ka'e online irraa gadi taa'uu dinnee aga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irratti argamuun keenya beeksiseera. Kanaafuu jarreen kunturroo qabdanii hundi keessatti hatattamaan otoo lubbuun keenya waan ga'iin akka daftanii nuti barbaadaniif beeksisni darbeera. Oduu dabalataa har'a muttee waan raffisuu diddeef haga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irra ta'a. Oduu dabalataa har'a muttee waan raffisuu diddeef haga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irra taa'uun kiyya beekameera. Anaa fi mucayyoon Maariyaam jedhan tokko aga sa'a 8 irratti online irratti argamuun keenya beekameera. Kunillee kan ta'ee fi sababni isaa barbaacha kunturroorraa kan ka'e online irraa gadi taa'uu dinnee aga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irratti argamuun keenya beeksiseera. Kanaafuu jarreen kunturroo qabdanii hundi keessatti hatattamaan otoo lubbuun keenya waan ga'iin akka daftanii nuti barbaadaniif beeksisni darbeera. Oduu dabalataa har'a muttee waan raffisuu diddeef haga halkan keessaa sa'aatii 8 irratti online irra